nagaa maatiiwwan Abdii Physics Academy akkam jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii egaa ani nagaa kiyya har'ammoo fiiziksii kutaa 11 boqonnaa 7ffaa part 4 radioactivity waliin ilaalla jechuudha. Egaa kutaa darbe keessatti part 3 waa'ee humna niikulasii walitti qabee teessisuu ilaallee turre. Kutaa irraa keessatti immoo radioactivity yookiin immoo wal nyaatiinsa burkutaa'uu niikulasii keessatti taasifamuutu ilaalla jechuudha. Kutaa irraa keessatti kan waliin ilaallu in today's part we will see 7.2 radioactivity. Waa'ee radioactivity jechuudha. As jalatti kan ilaallu types of nuclear radiation. Jalqaba radioactivity kun maal akka ta'e ni ilaalla. Then calalaawwan yookiin immoo xiyyoonni nuclear yookiin immoo calalaawwan nucleus irraa gallakkifaman kunniin gosoota garagaraatu jiru. Isaan maal akka ta'an ni ilaalla jechuudha. And the natures of each nuclear radiation. Calalaawwan kunniin immoo tokkoon calalaawwan yookiin immoo xiyyoota nucleusota irraa gallakkisifanii yookiin gallakkifamanii amaloota mataa isaanii danda'an qabaatu jechuudha. So amaloota isaanii ni ilaalla jechuudha. And then radiation dose. Hamma calalaa yookiin immoo radiationii qaama tokkoon yookiin immoo nama tokkoon wanta tokkoon fudhatamee akkaataa itti safaruu dandeenyu ni ilaalla jechuudha. Egaa kaayyoon video kana yookiin immoo qabiyyee kana maal inni kan jedhu beekuu qabdu jechuudha. After this video you should be able to describe what radioactivity is and how it arises. Radioactivity maal akka ta'e ibsuu danda'uudha qabaattu. Akkasuma immoo akkamitti akka uumamuu danda'u uumama radioactivity yookiin immoo wal nyaatiinsa niikulasii keessatti taasifamu kanaatiif sababa kan ta'u maal akka ta'e ibsuu danda'u qabaattu jechuudha. List and explain the three main types of nuclear radiations which are alpha, beta and gamma. Gosoota nuclear radiation yookiin immoo calalaawwan nuclearaa sadiitu jiru. Alpha, beta fi gamma kan ibsuu danda'u qabaattu tarreessuu danda'uudha qabaattu jechuudha. And explain the characteristics of each radiation type including their charge, mass and ability to penetrate materials. Amaloota tokkoon calalaawwan kana beta, alpha fi gamma charge isaan irratti hanga isaan irratti akkasumas immoo dandeettii maateriyaaloota yookiin immoo wantoota keessa darbuu isaan irratti hundaa'uudhaan sirriitti adda baasuu yookiin immoo ibsuutu isinirraa eegama jechuudha. And define what is meant by radiation dose and discuss its importance in assessing health and safety impacts. Radiation dosing maal akka ta'e ibsitu akkasumas immoo qaama irratti miidhaa radiation yookiin immoo calalaawwan garagaraa qaqqabsiisan maal akka ta'e akkasumas immoo of eeggannoo taasisuu qabdanillee ni ilaaltu jechuudha. And then you should be able to evaluate the health risks and the biological effects associated with different kinds of nuclear radiation. Calalaawwan garagaraa riskii yookiin immoo balaa isaan fayyaa irratti qaban akkasumas immoo qaama murtaa'e irratti balaa isaan geessisuu danda'an ni madaaltu yookiin immoo ni xiinxaltu jechuudha. Egaa alfaan qaama namaa tokkotti yoo gallakkifame maal akka ta'u beetaan gaamaan miidhaa inni geessisu isa kana ni xiinxaltu jechuudha. Kanaafuu isinis chaanalichaaf keessummaa taanaan subscribe gochuudhaan maatii ta'aa maatii yoo taatan viidiyoowwan like share gochuun dagatina akkasumas immoo social media keenya garagaraa irratti nu hordofuun dagatina telegiraamii, feesbuukii, tiiktookii, instaagiraamii hunda irratti jira jechuudha. Egaa caalmatti moona deeggaruu barbaaddan viidiyoo kee yommuu ilaaltan VPN banachuu hin dagatina. Barnoota gaarii haa jalqabnu. Radioactivity. First of all, what is radioactivity? Maal radioactivity kan jennuun kuni? Radioactivity is the spontaneous transformation of unstable nuclei into other nuclei with the emission of radiation. Egaa radioactivity kan jennuun kuni jijjiirama akka tasaati jechuudha. Jijjiirama akka tasaa yookiin immoo jijjiirama ofuma isaatiin niikulesoonni gara niikulesoota birootti jijjiiramuudhaaf radiation yookiin immoo calalaa gallakkisaniiti jechuudha. Adeemsa niikulesoonni hin tasgabbaa'in gara niikulesoota tasgabbaa'aniitti jijjiiramuudhaaf calalaa gallakkisan radioactivity jedhama jechuudha. Spontaneous jechuun qaamni alaa dhiibbaa irratti hin gaggeessu jechuudha.
ho'i dhibba irratti hin gaggeessu humni biraa dhibba irratti hin gaggeessu ofuma isaatii wanta ta'u tokkoon spontaneous jennaan jechuudha. So radioactivity is the spontaneous, random, and a physical change of unstable nuclei into other nuclei with the emission of radiation. All right. Ega jalqaba waa'ee radioactivity kana namni bira ga'e nama Anthony Henry jedhamudha jechuudha. In 1896, the French physicist Anthony Henry Becquerel accidentally found that uranium-rich mineral called pitchblende emits invisible, penetrating radiations that can darken a photographic plate enclosed in an opaque envelope. Ega physicist-in biyya Faransaay Anthony Becquerel namni jedhamu kuni ashaboo uranium of keessaa qabu kan pitchblende jedhamu akka inni calallaa wayii gallakkisu arge jechuudha. Egaa calallaan kunis plate yookiin immoo waraqaa suuraa kan gurraachessuu danda'udha jechuudha. Egaa innis yaalii isaa kana maaliin hojjete? Asirratti akkuma ilaaltaa jirtan waraqaan kuni qaama ta'etu gurraachesse jechuudha. Egaa boxii envelope or opaque envelope jechuun sanduuqa ifa hin galchine yookiin immoo calallaa hin galchine jechuudha. Egaa ifni alarraa yookiin immoo dhiibban alarraa wanta san irratti dalagaa jira akka hin jenneef sanduuqa keessa maal godhe jechuudha waraqaa kaa'e jechuudha. Sanduuqa keessa bifa kanaan sanduuqa keessa waraqaa suuraa kana kaa'eet ashaboo shakki kana yookiin immoo pitchblende kana bifa kanaan boxii keessa kaa'ee tursiise jechuudha. Isarra maal kaa'e ashaboo gubbaa isaarra kaa'e waraqicha jechuudha. Yeroodhaan booda waraqicha yommuu baasu naannoon ashaboon suni ture bifa kanaan gurraacha itti argate jechuudha waraqicha. Later it was found that there are some unstable isotopes that are emitting particles to be stable. Egaa xumura irratti namni kun maal argate jechuudha? Isotooponni tokko kan hin tasgabbaa'in tasgabbaa'uudhaaf paartikiloota akka gallakkisan hubate jechuudha. Egaa wanti kuni paartikilii gallakkisaa akka jiru kan waraqaa sana gurraachesses paartikiloota ashaboon kuni gallakkisu akka ta'e hubate jechuudha. Heavy nuclei which have above 82 atomic number usually have more neutrons than protons to help reduce internal repulsive forces and maintain stability. Nucleosonni gurguddoon keessumaa kan lakkoofsa atomaa 82 ol qaban protonota caalaa neutroonota hedduu qabaatu jechuudha. Stable ta'uudhaaf neutroonota hedduu qabaatu jechuudha. Egaa gara gadiitti yoo ilaaltan kutaa darbe keessatti ilaalleerra jechuudha waa'ee stability fa'aa yommuu dubbannu gara gadiitti elementiin tokko yookiin immoo atomic numberii xixiqqaa irratti elementii yookiin atomiin tokko stable ta'uudhaaf almost lakkoofsi neutroonii fi prootonii kan walitti dhiyaateedha jechuudha. Garuu adaduma nucleesiin gurguddachaa deeman lakkoofsa neutroonii dirqama caaluudhaa qaba jechuudha. Maaliif stability nucleusii sana eeguudhaaf yookiin immoo akka nucleesiin sun hin cabneef maaliif akkuma prootonoonni baay'achaa deemaniin proton repulsioniin dabalaatti deeme waan ta'eef neutroonii dirqama baay'isuudhaa qabna jechuudha. Atomiin sun stable akka ta'uuf jechuudha. When a nucleus is unstable, the weak nuclear force can change a proton into a neutron or vice versa. Nucleesiin tokko kan hin tasgabboofne yoo ta'e weak nuclear force egaa gosoota forcii kutaa darbe keessatti ilaalaa turre weak nuclear force protonii gara neutroniitti yookiin immoo vice versa neutroni gara protoniitti jijjiiruudhaan nucleesiin sun akka tasgabbaa'u taasisaa jechuudha. Yemmuu prootoniin gara neutroniitti yookiin immoo neutroniin gara prootoniitti jijjiiramu kana nucleesiin paartikiloota gallakkisuu qaba yookiin immoo calallaawwan gallakkisuu qaba jechuudha. Calallaawwan kana gallakkisuudhaan lower energy state'itti gadi bu'a yookiin immoo
stable yookiin immoo ground state itti gadi bu'aa jechuudha. Maal gochuudhaan sababa weak nuclear force itiin protooniin gara neutroniitti jijjiiramuudhaan yookiin neutroniin gara protooniitti jijjiiramuudhaan nucleus suni stable ture iddoo kanatti which was unstable and it became stable by emitting some particles or radiations. Kunis kan ta'uu danda'u maalidha jenneeni yookiin protooniin gara neutroniitti jijjiiramu qaba yookiin neutroniin gara protooniitti jijjiiramu qaba. Yoom akkas ta'a ni ilaalla jechuudha. Yoom protooniin gara neutroniitti jijjiirama yoom neutroniin gara protooniitti jijjiirama yeroo sanatti partikiliin galakkifamu maal jedhama ilaaluuf deemna jechuudha. All right. This emission of nuclear radiation by unstable nuclei which have above 82 atomic number or proton number is known as radioactivity. Adeemsi nucleusonni tasgabbaa'uudhaaf calallaa itti gallakkisan kun calallaa nuclear itti gallakkisan kun maal jedhama jechuudha? Radioactivity jedhama jechuudha. Kanaafuu radioactivity jechuun adeemsa nucleusonni tasgabbaa'uudhaaf calallaa itti gallakkisan radioactivity jedhama jechuudha. Radioactivity is a natural process in which unstable atomic nuclei change into more stable ones by releasing radiation. Tokkuma jechuudha. Egaa radioactivity kana waa isaa dubbanne waan ta'eef boqonnaan kun baay'inaan waa isaati waan ta'eef sirriitti hubachuudhaan waan qabnuuf jechuudha. Bal'isnee hiika isaa irratti kanan xiyyeeffadheef it is the natural process. Kuni adeemsa uumamaati jechuudha. Nucleusonni tasgabbaa'uudhaaf radiationii adeemsa itti gallakkisanidha jechuudha. It happens naturally. Kuni uumamaan kan raawwatudha jechuudha. Egaa radioactivity kun maalidha jechuudha? It happens naturally without outside influence or what we call spontaneously. Egaa dhiibbaa alaa tokko malee kan gaggeeffamudha. Eentu radioactivity jechuudha. Is a physical or nuclear process. Kuni physical yookiin nuclear process dha jechuudha. As keessatti elektrononni gahee hin qabani jechuudha. Bondiin gahee hin qabu jechuudha. Egaa waa'ee keemikaala yommuu dubbannu waa'ee elektronii waa'ee bondota atomoota gidduu jiranii dubbanna jechuudha. Inni kun garuu it is physical or nuclear process dha jechuudha. Nucleasiitu addatti caccaba jechuudha. Fakkeenyaaf dhagaa tokko qabdanii dhagaa sana iddoo lamatti yoo cabsitan that is a physical process. Akkamitti elementiin haaraa uumamaa osoo jiruuti akkamitti physical processii jettu jechuu dandeessu jechuudha. Kanaafuu waa'ee keemikaala kan dubbannu if there is the exchange of electrons or the formation of bond or the broken of bonds yoo caccabeensi bondiiwwanii jiraate ijaaramsi bondiiwwanii jiraate elektrononni as keessatti hirmaatan chemical change hin jechuudha. Physically kun nucleus dhumatu hamma isaa xiqqoo xiqqeessuudhaan maal ta'a jechuudha? Wanta galakkisuudhaan elementii biraatti jijjiirama. Physical yookiin immoo nuclear process dha jechuudha. It occurs randomly. Yeroo kamii uumamuu akka danda'u tilmaamuu hin dandeessanii jechuudha. Akkuma tasaatu uumamaa jechuudha. It occurs randomly. Alright. The energy released during radioactive decay is called radiation. Anniisaan yommuu burkutaa'u radioactivii gallakkifamu calallaa yookiin immoo radiation jedhama jechuudha. Anniisaan yommuu maalii gallakkifamu yommuu burkutaa'u radioactive element yookiin immoo nucleasiin tasgabbaa'anii gallakkifamu calallaa yookiin immoo radiation jennaani jechuudha. Radiation jennaani jechuudha. An unstable isotope that emits radiation is called radioisotope. Isotope yookiin immoo nucleasiin hin tasgabbaa'in kan radiationii gallakkisu yookiin immoo emit godhu inni immoo radioisotope jedhama jechuudha. Isotopiin hin tasgabbaa'in kan radiation yookiin immoo calallaa gallakkisu radioisotope jedhama jechuudha. Marie Curie and husband Pierre discovered two new radioactive elements, radium and polonium. Egaa Marie Curie fi Pierre Curie haadha manaa fi abbaa manaa jechuudha. Elementoota radioactive ta'an haaraa lama argatan jechuudha. Radium fi
polonium. Bockrel uranium argate jenneera. Radium if immoo polonium kan argate mercury fi mercury dha jechuudha. Egaa asitti mercury scientistii dubartii yeroo jalqabaa fiiziksiitiin Nobel Prize injifattee turte. Sababa macaalaa kana wal qabatee umurii dargaggummaatti daftee illee akka duutedha jechuudha. For your information. So isaan kun lamaan elementoota kanneen lamaan haaraa argatanii jechuudha. Egaa qorannoo waggaa dheeraa fudhateedha jechuudha. Isa kana sirriitti ofii keessanii ilaaluu dandeessu. Elementoota raadiyamii fi polaaniyam jedhaman kan raadiyoo aktiif ta'an yookiin immoo yeroodha gara yerootti kan maal gallakkisan jechuudha. Calallaawwan kan gallakkisan argatanii jechuudha. When a nucleus emits radiation, its internal structure changes and it becomes a new element. Nucleusiin tokko yemmuu calallaa yookiin immoo radiationii gallakkisu caasaan keessoo isaanii jijjiirama jechuudha. Sababa jijjiirama caasaa keessoo isaatiin immoo elementii haaraa ta'a jechuudha. Akkamitti akka ta'u ni ilaalla jechuudha. Sababni isaas elementii tokko elementii kan jechisiisu lakkoofsa protooniitii jenneera. Kanaafuu lakkoofsi prootoonii elementii tokko jijjiirame jennaan elementii biraa ta'edha jechuudha elementichi. Akkamitti akka ta'u ni ilaalla jechuudha. The original nucleus is known as the parent nucleus. Egaa adeemsa radioactive kana keessatti nucleusiin inni jalqaba ture. Nucleus isa kam jenne? The original. Isa jalqaba ture maal jennaani? Parent nucleus jennaani jechuudha. Parent nucleus jennaani. The newly formed nucleus is called daughter nucleus. Egaa akkuma biology keessatti parent cell fi daughter cell jettanii barattan sanadha jechuudha. Kanaafuu nucleusiin inni jalqabaa parent nucleus jedhama. Inni haaraan uumamu immoo radiationiin erga gallakkifame booda inni haaraan uumamu immoo daughter nucleus jennaan jechuudha. In radioactive decay burkutaa radioactive keessatti the laws of conservation of mass, the law of charge, the law of momentum, and the law of energy or conservation of energy are always followed. Seeronni gitaa'ummaa kan hangaa, kan chargii, akkasuma kan momentumii, akkasuma immoo kan anniisaa ni hojjetu jechuudha. Inni kuni radiationiin gallakkifamuu duras, radiationiin gallakkifamuu boodas isaan kunniin conserve ta'uu qabu jechuudha. Kam mass, charge, eenyu jenne mass jenneerra, charge jenneerra, mass, charge, momentum, energy. Isaan kuni dirqama conserve ta'uu qabu yookiin immoo gitaa'aa ta'uu qabu jechuudha. Inni ilaalla jechuudha hunduma isaanii keessatti. Types of nuclear radiation. Nuclear radiation kan jennuun kun immoo maal isaan? Kun immoo gosoonni calallaawwan nuclearaa meeqatu jiru? There are 3 types of nuclear radiations. Gosoota calallaa nuclearaa meeqatu jiru? 3 types of nuclear radiations, which are alpha, beta, and gamma. Calallaawwan kunniinis alpha particles, beta particles, and gamma radiations. Gamma are not particles. Gamma kunniin partikiloota miti jechuudha yookiin immoo isaan pseudoowwanii miti jechuudha. Pseudoowwanii miti jechuudha. A type of radiation is produced by a different process inside the decaying nucleus. Tokkoon radiation kanneen sadan isaanii jechuudha. Alpha, beta, gamma adeemsa mataa isaanii danda'e qabu jechuudha. Adeemsi inni tokko itti uumamu kan biraarraa addadha jechuudha. And is made up of different kinds of particles. Alphanis, betanis, gammanis wantoota garaagaraa kan of keessaa qabanidha jechuudha. Wantoota wal fakkaataa of keessaa qaban. Alpha fi betaan wanta garaagaraa of keessaa qabu. Gamma fi alphaan betanis akkasuma. And has its own unique characteristics. Tokkoon isaanii amaloota adda isaan godhu kan dhuunfaa isaanii qabu jechuudha. Tokkoon ilaalame. Let's see alpha particles radiation. Mee alpha particles kan jennu kun akkamitti akka gallakkifamu haa ilaallu. Alpha particles are made of 2 protons and 2 neutrons, the same as the nucleus of a helium atom. Particle alpha, yookiin immoo calallaan alpha
Prootoonota lamaa fi niutroonota lama irraa kan ijaaramedha jechuudha. Kana jechuun wanti prootoonii lamaa fi niutroonii lama qabu helium 4dha jechuudha. Helium 4dha jechuudha. Nucleasiin helium 4 prootoonii lamaa fi niutroonii lama of keessaa qaba. Kanaafuu alpha partikiliin tokkichi isaa prootoonota lamaa fi niutroonota lama kan of keessaa qabudha jechuudha. Alpha radiations happen when a nucleus is too large and needs to lose some mass to become more stable. Alpha radiation kun kan uumamu yommuu nucleasiin baay'ee guddaa ta'udha jechuudha. Egaa kitaaba keessa irratti akkana miti kan jedhu alpha radiation yommuu nucleasiin baay'ee guddaa ta'udha jechuudha. Kan ratio protoonotaa fi niutroonotaa caala maalirratti hundaa'a? Nucleasiin keenya baay'ee guddaa ta'uu irratti kan hundaa'udha jechuudha. Yeroo nucleasiin kun hanga hamma ta'e gallakkisuudhaan it needs to lose some mass. Hanga hamma ta'e gallakkisuudhaan tasgabbaa'uu barbaada jechuudha. Nucleasiin tasgabboofne tokko egaa nucleasiin baay'ee guddate inni tasgabbaa'u maaliif akka tasgabboofne kutaa darbe keessatti ilaalleerra jechuudha. Viidiyoo sana akka hin arganne yoo ta'e duubatti deebisanii akka ilaaltan recommendation isin godha jechuudha. Waa'ee strong force akkasumas immoo nuclear stability. So more stable ta'uudhaaf nucleasonni baay'ee gurguddaa ta'an kun hanga gallakkisu jechuudha. Prootoonota fi niutroonota gallakkisu jechuudha. Yeroo kanadha alpha radiation kan uumamu jechuudha. This type of decay mostly occurs in heavy elements like uranium, thorium, and radium. Burkutaa'uun gosa kanaa yookiin immoo radioactivity'n gosa kanaa yeroo baay'ee elementoota gurguddaa nucleasota gurguddaa kan qaban kanneen akka uranium, thorium, fi radium keessatti kan uumamudha. These heavy nuclei contain many neutrons which makes alpha emission possible. Nucleasonni gurguddoon kunniin niutroonota hedduu qabu jechuudha. Niutroonota hedduu qabu. Kunis alpha emisioniin yookiin immoo dhuka'uun alpha akka ta'uuf sababa ta'a jechuudha. During alpha decay, the atom releases an alpha particle and the new daughter nucleus formed has egaa yommuu burkutaa'u alpha yookiin immoo yommuu alfaan gallakkifamu atomiin tokko alpha gallakkisuudhaan parent nucleasiin alpha gallakkisuudhaan daughter nucleasiin uumamu yookiin immoo nucleasiin inni haaraa uumamu maal qaba jechuudha. An atomic number 2 less than the original. Lakkoofsa atomawaa isa elementii isa duraarra yookiin nucleasii isa duraarra meeqaan kan xiqqaate? Lamaan kan xiqqaate. Maalan jedhe atomic number or proton number. Maaliif kuni ta'e? Alfaan yommuu gallakkifamu protonii lamaa fi niutroonii lamatu gallakkifama jenneera jechuudha. Atomic number jechuun number of protons. Good. A mass number 4 less than the original. Mass number immoo afuriin parent nucleus irraa gallakkifama jechuudha. Sababni isaa asumatti ilaalleerra mass number jechuun lakkoofsa protoonotaa plus lakkoofsa niutroonota waan ta'eef jechuudha. Alfaan immoo protonii lamaa fi niutroonii lama qaba walitti afuridha jechuudha. So yommuu alpha partikiliin gallakkifamu nucleasiin haaraan uumamu nucleasii isa duraarraa atomic numberiin isaa yookiin immoo lakkoofsi protoonoota isaa lamaan hir'ata. Lakkoofsi hangaa isaa immoo afuriin hir'ata jechuudha. Fakkeenyaaf poloniyeemiin kun jalqaba iddoo kanatti sirriitti ilaalaa lakkoofsa hangaa 211 qaba ture jechuudha. Yommuu alpha partikilii gallakkisu lakkoofsa hangaa 207 meeqaan hir'ate? Afuriin hir'ate jechuudha. Afuriin hir'ate. Sababni isaas kunoo asuma irratti akka ilaaltan protoonoota lamaa fi niutroonota lama gallakkisuudhaan yookiin immoo alpha gallakkisuudhaan elementii haaraan kun uumame jechuudha. Emisioniin kuni spontaaniyees jennee akkasumas raandamidha. Yoom akka uumaman hin beeknu jechuudha. Hin beeknu jechuudha. So bifa kanaan alpha gallakkisuudhaan maaltu uumama jechuudha. Elementiin haaraatti uumamaa deema. Alpha partikiliin walumaa galatti bifa kanaan kan uumamudha jechuudha. Okay, now let's see the general alpha decay equation. Ega walumaa galatti general alpha decay equation maal ta'a jechuudha. Yoo elementii xaawayii yoo qabaanne lakkoofsi hangaasaa A lakkoofsi atomaasaa immoo Z yoo ta'e alpha partikilii yoo gallakkise kan iddoo kanatti alpha partikilii yookiin heliumeetiin bakka buusuu dandeessu jechuudha. Yoo gallakkise elementii waayin haaraan uumamu mass number isaa A-4 ta'a. Niutroonii lamaa fi protonii lama gallakkisa waan ta'eef X jechuudha. Bifa maaliitiin? Bifa alfaatiin jechuudha.
lakkoofsi pirootoonota isaa yookiin immoo lakkoofsi atomoo isaa Z-2 ta'a jechuudha. Kan X irra meeqan irra ta'a? 2 irra ta'a. Plus alpha particle plus some energy. Iddoo kanatti energy jira waan ta'eef plus energy jechuu dandeessu jechuudha. Iddoo kanatti energy gallakkifamullee ni jiraata jechuudha. Egaa general equation alpha decay isa kana fakkaata jechuudha. Example, let's take radium 226. Egaa radium yoo fudhattan lakkoofsi hangaa isaa 226 akkuma asirratti ilaalaa jirtan jechuudha. Lakkoofsi atomoo isaa 88. Unstable dha waan ta'eef Nikulasiin kuni helium gallakkisuudhaan maal ta'a jechuudha? Raadoonii 222 lakkoofsi pirootoon isaa immoo 86 ta'a jechuudha. Yoo ilaaltan inni gubbaa 4 irra ta'e asitti 226 inni kun 222 inni jalaa immoo 288 sababni isaas kunoo wanti badeen jiru jechuudha. Egaa as keessatti wanti ilaaluu qabdan radioactive decay keessatti wantoota conserve ta'an san hunda isaanii energy, mass, charge, momentum kan jenne sana jechuudha. Asitti yoo ilaaltan egaa nucleusii tokko kan walitti qabee jiru binding energy dha jenneerra jechuudha. Sababa sanaaf iddoo kanatti plus energy way jira jechuudha. Kitaabni keessa waan hin keenyeef dhiisne malee even plus some energy way iddoo kana jira jechuudha. Iddoo kanas jira jechuudha. So wantoota ni madaalu jedhamsan ilaaluu qabdu jechuudha. Energy asitti dhufe sun eessaa dhufe yoo jettan waa'ee mass defect kutaa darbe keessatti ilaalleerra sababa sanaaf jechuudha. Common alpha emitting elements include americium 241, plutonium 236, uranium 238, thorium 232, radium 226, radon 222 and polonium 210. Isaan kunniin elementoota yeroo baay'ee maal gochuuf baratamoo ta'anidha jechuudha. Alpha gallakkisuudhaan baratamoo ta'anidha jechuudha. All right. Let's see beta particle radiation. Amma immoo beta particle radiation ilaallu jechuudha. What is beta particle radiation? Beta radioactivity requires the weak nuclear force. Egaa inni kuni beta radioactivity kuni weak nuclear force barbaada jechuudha. Egaa waa'ee weak nuclear force bal'inaan gara fuulduraatti viidiyoo isaa isiniif hin hojjedha. Viidiyoo baay'ee bal'aa waan ta'eef jechuudha. So sababa weak nuclear force kanaatiif beta radioactivity kun beta emission kun uumama jechuudha. There are two types of beta radiation. Gosoonni beta radiation yookiin immoo calallaa beta lamatu jiru jechuudha. Beta minus or what we call electron and beta plus or we can call it positron. Egaa isa jalqabaa kanarratti elektiroonitu gallakkifama jechuudha. Elektiroonni ni beektu hanga isaa chaarjii isaa ni beektu jechuudha. Isa lammaffaa kanarratti positroniidha jechuudha. Hangi isaa elektiroonii hojii wal fakkaataadha. Chaarjiin isaa garuu pozitiiva jechuudha. Akkamitti uumama ni ilaalla jechuudha. Fakkeenyaaf hydrogen 3 yookiin immoo tritium yoo qabaanne hydrogen 3 kuni protonii tokkoo fi neutroni lama qaba jechuudha. Neutroniin tokko gara protonii tokkoo fi elektiroonii tokkootti jijjiiramuudhaan kun asuma irratti akka ilaalaa jirtan egaa kun heliumitti jijjiirameera jechuudha. Hydrogen 3 tu neutroniin isaa tokko gara protonii tokkoo fi gara elektiroonii tokkootti jijjiiramuudhaan maal ta'e? Helium 3 ta'e jechuudha. Bifa kanaan elementoota garaagaraa keessatti beta partikiliin gallakkifamaatti deema jechuudha. Manni kun beta maayinasiidha jechuudha. So beta plaasiinis bifuma kanaan gallakkifama. Yeroo sana immoo protooniitu gara maalitti jijjiirama jechuudha? Gara niitrooniitti jijjiiramuudhaan maaltu uumama jechuudha? Elementiin haaraan uumama jechuudha. So fakkeenyaaf amma hydrogenii argitan kun hundi isaaniiyyuu yeroodhaan booda gara heliumitti jijjiiramu jechuudha. Helium 3 kanatti jijjiiramu jechuudha. Kanaafuu helium hydrogen 3 ilaalaa. Inni gugurraachi kun niitrooniidha. Inni diddiimaan kun protoniidha jechuudha. So hydrogen 3 protonii tokkoo fi niitroonii lama qaba jechuudha. Niitroonii isa tokkotu gara maalitti jijjiirama? Gara protonii tokkoo fi gara elektiroonii tokkotti jijjiiramuudhaan elementiin haaraan helium 3 uumama jechuudha. So beta
emission bifa kanaan kan ta'udha jechuudha. Egaa kuni kan maaliti kan beta minus ti jechuudha. Beta positive nis kanuma jechuudha. Garaagarummaan jiru maal inni beta plus keessatti kamtu caala baay'ina protoonotaatu caala jechuudha. Baay'inni protoonotaa waan caaluuf protooniin tokko gara niutroonii maal ta'a jijjiirama jechuudha. Gara niutrooniitti jijjiiramuudhaan positiroon kan jedhu sana gallakkisaa adeemsa kanaan kan ta'udha jechuudha beta emission jechuudha. Mee jalqaba irratti beta minus particle yaala. Egaa akkuma kan hydrogen 3 amma ilaalaa turre beta minus particles are energetic electrons emitted from a radioactive nucleus. Egaa beta minus kanneen jennuun kuni they are energetic electrons. Electronota energy guddaa qabanidha jechuudha. Element yookiin nucleus radioactive ta'e yookiin unstable ta'e tokko irraa kan gallakkifamidha jechuudha. It occurs when ratio of neutrons to protons in the nucleus is too high. Kuni kan uumamu yemmuu ratio neutronotaa fi protonotaa nucleus tokko keessa jiru guddaa yemmuu ta'u jechuudha. Akkuma sila ilaalaa ture kan hydrogen keessatti hydrogen waan neutroni lamaa fi protoni tokko qaba jechuudha. Kanaafuu yemmuu ratio neutronotaa gara protonotaa guddachaa deemu neutrononni gara maalitti jijjiiramuu qabu jechuudha. Neutroniin tokko gara protonii tokkoo fi elektiroonii tokkotti jijjiiramuudhaan beta minusiin yookiin immoo elektirooniin gallakkifama jechuudha. An excess neutron transforms into a proton and an electron. Egaa neutroniin inni irraa hafaa ta'e kuni gara protonii tokkoo fi elektiroonii tokkotti jijjiirama jechuudha. The proton stays in the nucleus. Egaa protoniin uumame kun nucleus san keessa tura jechuudha. And electron ejected energetically. Electronin annisaa guddaa wajjin maal taati jechuudha ni dhukaati yookiin immoo buqqaatee baati jechuudha. This process decreases the number of neutron by 1 unit and increases the number of protons by 1 unit. Adeemsi kuni adeemsa beta minus gallakkisu kuni lakkoofsa neutronotaa tokkoon gad hir'isa. Maaliif neutroniin tokko gara protonii tokkoo fi neutroniin elektiroonii tokko jijjiirama waan ta'eef jechuudha. Lakkoofsa protonotaa immoo tokkoon dabala jechuudha. Sababni isaas protoniin haaraan tokko neutroni irraa waan galakkifamu yookiin immoo neutroniin tokko protonii tokkoo fi elektirooniitti waan caccabuuf yookiin immoo waan diigamuuf protoniin tokko ni dabala yookiin immoo lakkoofsi protonotaa tokkoon dabala jechuudha. The general beta minus decay equation will be if we have an X element with A mass number and Z atomic number or number of protons, if it releases beta minus or electron, yo beta minus yookiin immoo electron tokko gallakkise nucleusin haaraan inni uumamu number of mass isaa akkuma jirutti ta'a jechuudha. Jijjiiramni lakkoofsa neutronii fi protonii walii galaa irratti dhufu homtuu hin jiru jechuudha. Garuu lakkoofsi protonotaa tokkoon dabala jechuudha. Gaa y nucleusin maal qabaata jechuudha? Which has to have A mass number and Z plus 1 atomic number. Egaa kun eessaa dhufee jalqaba irratti dubbataa turre neutroniin tokko gara protonii tokkoo fi elektiroonii ishee asitti uumamte kanaatti waan jijjiiramuufidha jechuudha. Kanaafuu N fakkeenyaaf hydrogenii yoo fudhanne simulationii silaa keessatti mass number isaa saduma lammaffaarrattis saduma heliumii keessattis jechuudha. Heliumiin protonii lamaa fi neutroni tokko qaba helium 3 jechuu kiyya. Nitrogen 3 immoo hydrogen 3 immoo neutronota lamaa fi protonii tokko qaba jechuudha. Egaa wantoonni sila jenne sun as keessatti conserve ta'u jechuudha. Lakkoofsi hanga iddoo hundatti wal qixa ta'uu qaba kunoo elektirooniin hanga hin qabdu jechuudha. Protonii fi neutroniidha immoo wal bira madaallu. Charge ulaaltaan iddoo kanatti immoo kuni lakkoofsa chargeeti. Chargin asin tokkoon dabaleera asin immoo -1 dha. Chargin asitti z ta'a jechuudha. Kanaafuu inni conserve ta'uu qaba. Fakkeenyota ilaaluu dandeenya. If we have thorium 234 with 90
protons, if it releases one electron or beta minus, a new nucleus that is called protactinium 234 will be formed. Ega elementiin asitti uumamu kun protactinium jedhama. Thorium kanatu beta minus galakkisuudhaan eenyutti jijjiirama? Protactinium kanatti jijjiirama. Yoo laaltan lakkoofsi hanga isaanii wal qixaadha jechuudha. Garaagarummaan garuu thoriumin atomic number 90, protactiniumin immoo atomic number 91 qaba jechuudha. Kanaafuu 91 kana plus negative 1 yoo jenne charge 90 ta'a hangi waluma qixaadha jechuudha. All right. Any decay by beta emission accompanies emission of an antineutrino. Ega beta emission yemmuu galakkifamu yeroo hunda particle biraa yookiin immoo calallaan biraa antineutrino jedhamu ni jira jechuudha. Ega bifa kanaan bakka buusna. VV gubbaarratti daashitiin jechuudha. Kunis akkamti jechuudha? Neutroni tokkotu protonii tokkoo fi elektiroonii tokkotti akkasumas immoo antineutroni tokkotti jijjiirama jechuudha. Egaa sababni antineutroni jedhamu asitti neutronitu diigama waan ta'eef antineutroni jennee asitti wanti galakkifama. Plus some energy, even energy biraallee ni jiraata jechuudha. So chargein yeroo sana hangi yeroo sana wal qixa ta'a jechuudha. Hanga olaaltan tokko kunis tokko kun 0 dha tokko jechuudha. Chargein asitti 0 dha. Kanas yoo olaaltan 1 minus 1 0 dha jechuudha. Common beta negative emitters are ega beta negative emitters akkuma silalaare tritium yookiin hydrogen 3, cobalt 90, technetium 99, iodine 129, iodine 131 and cesium 137. Ega nucleosonni kunniin uumamumaan maal godhu jechuudha? Beta negative kana galakkisuudhaan atomoota biraatti jijjiiramaati tasgabba'aa deemu jechuudha. The other is beta plus particle. More particle beta plus. Positron or beta plus particle is immediately rejected from the nucleus as one proton is changed into one neutron and one positron plus neutrino. More neutron it one tef can as galakifamon neutrino genin. Selemu neutron indigam and neutrino geneni. Amamo neutroni mumamu neutroni to galakifamaga. Proton to kotu. Neutroni fi positroni ega hamman ega positronin hangisa electroni wajji wal qixaadha. Charging isa garuu positive dha jechuudha. Kun asitti akkuma laata. It is emitted when a proton changes into a neutron inside the nucleus. Ega kun kan ta'u akkuma equation kana irraa ilaaltan yemmuu protonin tokko gara neutronitti nucleus keessatti jijjiiramudha. The process decreases the atomic number by 1 unit and the mass number remains the same. Adeemsi kuni atomic number unit tokkoon xiqqeessa jechuudha. It decreases atomic number by 1 unit. Decreases atomic number by 1 unit and mass number remains the same. Mass number in akkuma isa kan beta minus wal fakkaataadhuma jechuudha. Garuu beta minus keessatti atomic number maal ta'a ture ni dabala ture jechuudha. Beta plus yemmuu galakkifamu atomic number maal ta'a tokkoon gadi xiqqaata jechuudha. Sababni isaas protonii tokkotu maal ta'a gara neutronii tokkootti jijjiirama waan ta'eef jechuudha. Okay, ni ilaalla. General beta plus decay equation. Ega general equation isa mulaalu elementiin x way yo beta plus particle galakkise kan lakkoofsa hanga a lakkoofsa tumamu z qabu tokko elementii y naaraan uumamu maal ta'a? Lakkoofsa hanga a lakkoofsa atuma yookiin immoo lakkoofsa protonii tokko qabaata. Sababni isaas protonii tokkotu gara neutronii biraatti jijjiirama waan ta'eef jechuudha. Plus positron charge dha gara galaatti kan jiru kuni. So iddoo kanatti z qabna. Asitti z minus 1 dha. Minus 1 plus 1 kun z itti deebisa jechuudha. Charging conserve ta'uu isaa agarsiisuudha jechuudha. Fakkeenya ilaaluu dandeessu. If we have zinc 65 it will be decayed to
copper 65 plus positron. So ilala lakkoofsi hanga 65 garuu lakkoofsa atomaa zinkii 30 kan kana 29 kan maaliif jechuudha kuni charge dha jechuudha kan positron immoo tokkodha egaa waa'ee charge ilaalaa jirra jechuudha iddoo kanatti. So chargein walii galle kun 29 yoo ta'e tokko itti daana 30 ta'a jechuudha. 30 ta'a jechuudha. Bifa kanaan beta plus arganna jechuudha. The other is or the third one is gamma radiation. Gamma rays are often released after alpha or beta decay. Yeroo baay'ee gamma rays kan uumaman elementiin tokko alpha yookiin beta decay erga gallakkiseen booda ammas stable hin ta'u jechuudha. Elementiin sun ammas wanta biraa gallakkisuu barbaada. Yeroo sana maal gallakkisa? Gamma rays jechuudha. When a nucleus emits an alpha or beta particle, it is usually left in an excited or stable state. Egaa elementiin tokko yookiin nucleusiin tokko yommuu alpha yookiin immoo beta gallakkisu ammas excited ta'eduma ta'a jechuudha. Kan ammas kan uumamu erga alpha yookiin beta gallakkisee booda stable nucleus miti jechuudha. Excited or unstable state dhuma irratti jira jechuudha. To return to a stable or lower energy or ground state, the nucleus gives off energy in the form of gamma radiation. Nucleusiin ammas more lower energy ti gadi bu'uudhaaf maal gallakkisa jechuudha? Anniisa gallakkisa jechuudha. Anniisa kanas bifa maaliitiin bifa gamma radiation tiin gallakkisa jechuudha. Gamma rays are a type of electromagnetic radiation with very high energy and frequency. Egaa bara darbe barataniitu gamma raysiin gosa electromagnetic radiation ti jechuudha. Anniisa guddaa kan qabudha. Akkasumas immoo frequency olaanaa kan qabudha. Since they have no mass and also no electric charge, they pass through most materials without much interaction with the particles in their way. Gamma rays yookiin immoo xiyyoonni gamma kuni partikiloota miti jechuudha. Isaan xiyyoota yookiin immoo radiationidha jechuudha. Hangan qabanii jechuudha. They have no mass and also they have no electric charge. Charge dhabeessa hanga dhabeessa jechuudha. Kanaafuu walitti bu'iinsi inni wantoota wajjin taasisu xiqqaadha waan ta'eef materiaalota hedduu keessa bifa salphaa ta'een darbuu danda'u jechuudha. Gamma rays have the least ionizing power of the three radiations. Egaa dandeettii ionizing jennu kana yookiin immoo dandeettii elektiroonota wantoota irraa buqqisuu xiqqaa kan qabu gamma raysiin. Maaliif interaction isaa xiqqaa waan ta'eef waa'ee kana gara boodatti bal'inaan ilaalla jechuudha. They are never completely absorbed, although their energy can be significantly reduced by several centimeters of lead or several meters of concrete. Egaa xiyyoonni gamma kun guutumaan guutuutti maal hin ta'ani? Hin xuuxamanii yookiin immoo block hin ta'ani jechuudha. Kanaafuu yommuu liidii keessa sibiila liidii keessa seentimeetira muraasa erga deemaniin booda maal ta'u? Hamma ta'e to'atamu. Akkasuma konkiriitii yookiin immoo harmaataa kan jennu kan akka keenya manaa keessa immoo meetiroota hedduu erga deemaniin booda hamma ta'e hir'atu jechuudha. Yeroo sana maal jenna? Absorb ta'anii yookiin immoo xuuxamanii jennee yaadna malee guutumaan guutuutti hin xuuxamanii jechuun enerjii guddaa waan qabaniif. If the energy is reduced to a safe level, gamma rays are often said to have been absorbed. Egaa yoo enerjiin gamma irra jiru hamma ta'e maal ta'e gadi bu'ee yookiin immoo sadarkaa balaa hin qaqqabsiifne irratti gadi bu'ee xiyyoonni gamma kun xuuxamaniiru jedhameet yaadama jechuudha. General gamma radiation emission equation. Egaa equationiin general gamma radiation equation kun immoo maalidha kan jennu? For example, if we have an excited X element or nucleus excited ta'e kan stable hin taane wayii jechuudha yoo qabaanne kan lakkoofsa hanga A lakkoofsa atomaa immoo Z qabu jechuudha. Egaa wanti jijjiiramu hin jiru. Then elementiin kunis akkuma jirutti ta'a. Garuu waan excited ta'e ture sanaa qofaaf osoo homtuu hin jijjiiramin gamma radiation gallakkisa jechuudha. Elementiin asitti qabannu X dhuma lakkoofsi hangas hin jijjiiramu lakkoofsi atomaa hin jijjiiramu jechuudha. Fakkeenyaaf fudhannu if we take technetium 99 the excited one egaa excited ta'e yookiin immoo kuni unstable dha jechuudha baay'ee. Technetium 99 maal ta'e kan stable ta'e plus gamma gallakkisa jechuudha. Wanti jijjiiramu homtuu hin jiru jechuudha. Some of gamma emitting radioisotopes are egaa elementoonni yookiin immoo isotooponni gamma
baay'inaan galakkisan cobalt 60, cesium 137 and technetium 99 suma ammalaalee jechuudha. Isaan kun yeroo baay'ee geemaa galakkisuudhaan gara stable state'itti jijjiiramu jechuudha. Yoo exact ta'anii turan jechuudha. Egaa we can see effect of electric field on nuclear radiation. Egaa nuclear radiation irratti electric fieldin maal fida kan jedhu yookiin immoo xiyyi tokko xiyya akkamii yookiin immoo calallaan tokko calallaa gosa kamii ta'uu akkamitti beeknaa kan jedhu fakkeenyaaf calallaawwan yeroo baay'ee liidii keessa ta'u sababni isaas liidiin even gamma radiation illee maal gochuu block gochuu waan danda'uuf yookiin immoo baay'ee gadi buusuu waan danda'uuf jechuudha. So yoo beetaa galakkisne beetaan bifa kanaan gara maalitti egaa positive plate fi negative plate qabna jechuudha. Kun iddoo kana gara positive plate itti jijjiirama jechuudha. Deflection isaas baay'ee guddaa ta'a kun yoo ilaaltan kun naannoo center irraa baay'ee deflect ta'eera maaliif hangi elektiroonii baay'ee xiqqaa kan isinitti agarsiisudha jechuudha. Inni kun yoo beetaa minus ta'edha jechuudha. Beetaa positive yoo ta'e immoo gara gadii kanatti hammuma deflection kanaatti gara gadiitti ta'a jechuudha. Gamma yoo fudhattan immoo kuteetuma darbaa jechuudha. Asis achis hin goru jechuudha. Maaliif chaarjii dhabeessa waan ta'eef jechuudha. Alpha yoo fudhattan immoo gara negatiivitti daba garuu deflection isaa baay'ee xiqqaa ta'a. Maaliif hanga guddaa waan qabuuf egaa prootoonii fi elektiroonii yommuu wal madaaltan baay'ee kuni prootoonota fi niutroonota afur of keessaa qaba. Alpha radiation kan jenne kun yookiin alpha rays kan jenne isheen kun immoo baay'ee xiqqoodha jechuudha hangi ishee. Kanaaf inni kun deflection guddaa hin qabaatu yookiin immoo xiqquma mean line yookiin immoo mean value irraa gadi deflect ta'a jechuudha. Bifa kana adda baasuu dandeessu jechuudha. Egaa penetration power of alpha, beta and gamma radiations isa kana ilaaluu dandeenya jechuudha. Wantoota akkamii uranii darbu fakkeenyaaf asii paperii qabna, aluminamii qabna, liidii qabna jechuudha. Fakkeenyaaf asii alpha particle yoo qabaanne alpha particle waraqaa maal gochuu danda'a jechuudha. Block godhee deebisuu danda'a jechuudha. Kanaafuu waraqaan dhabii fi waraqaan baay'ee thickness guddaa hin qabne alpha radiation kana ofirraa deebisuu danda'a yookiin immoo waraqaadhuma keessatti xuuxamee hafuu danda'a jechuudha. Maaltu alpha particle jechuudha. Beta radiation immoo yoo fudhattan waraqaa keessa ni darba garuu sibiila aluminamii seentimeetira muraasa keessa darbuu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu amma beetaa yoo argitan maal waraqaa keessa ni darba eenyuun block ta'a aluminamiidhaan yookiin sibiila yookiin immoo meetaal kan jedhu sanaan block ta'a jechuudha. Gamma radiation immoo fudhattan it is no particle jenneerra jechuudha. It is radiation, high frequency radiation dha. Kanaafuu waraqaa keessa ni darba, aluminamii keessa ni darba, liidii keessayyuu seentimeetira muraasa erga deemeen booda block ta'e yookiin immoo sadarkaa xiqqaa ta'etti gadi buufamuu danda'a jechuudha. Egaa walumaa galatti we can see ionization and the penetration powers of nuclear radiations kan hunda isaanii ilaaluu dandeenya jechuudha. The greater mass of radiation presents the greater the ionizing power. Kanaafuu wanti hanga guddaa qabu ionizing power yookiin immoo humna elektiroonota qaama tokko irraa buqqisu guddaa qabaata jechuudha. Thus alpha radiation has highest ionization and least penetration power. Kanaafuu alpha radiation highest ionization egaa hanga guddaan jechuun alpha jechuun guddaadha jechuudha. Prootoonii lamaa fi niutroonii lama waan qabuuf jechuudha. Kanaafuu ionization energy isaa baay'ee guddaa ta'a jechuudha. Wantoota keessa kutee darbuun xiqqaa ta'a akkuma amma ilaalaa ture jechuudha. Alfaan kunoo prootoonii lama niutroonii lama waraqaadhaan duubatti block ta'uu danda'a jechuudha. Beetaa yoo fudhattan qaama namaa keessa yookiin immoo harka keessa hin darba. Meetaalii yookiin immoo kan maal jenne sanaan aluminamii kan jenne sanaan block ta'uu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf aluminam kan jennu wantoota kanneen akka qorqoorroo mana ittiin ijaaruu fa'ii ta'uu danda'a jechuudha. Isaan block ta'uu danda'a. Then neutron immoo ilaaltan neutroniin ammas qaama namaa keessa ni darba, meetaalii keessa illee ni darba, bishaan keessa yookiin immoo gilaasii keessa darbuu hin danda'u jechuudha. Sababni isaas ammuma chaarjii dhabee fakkeenyaaf amma hangi neutronii fi prootoonii walitti dhiyaatu garuu neutroniin tokkoffaa hanga xiqqaa ta'e alfaa wajjin waliin madaalu lammaffammoo chaarjii dhabeessa waan ta'eef amma ta'e deemuu danda'a garuu bishaan keessatti xuuxamee hafa jechuudha. Egaa chaarjii dhabuun effektii hammamii qaba kan jedhu sana ilaaluu fi akkasumas immoo hangi xiqqaachuun kan jedhu sana jechuudha. Neutroonii asitti kan kaa'e geemaa fudhattan radiation dha yookiin immoo xiyyoota jechuudha. Isaan immoo peeparii keessa hin darbu, meetaala keessa hin darbu, bishaan gilaasii keessa hin darbu, konkiriitii keessa iyyuu hin darbu jechuudha. Meetira hedduu deemuu danda'a konkiriitii keessa jechuudha. Kanaafuu mana keenya uree seenuu danda'a jechuudha. Maaltu geemaa radiation jechuudha. Liidii keessatti seentimeetira muraasa erga deemeen booda amma ta'e gadi bu'a jechuudha. Anni isaan isaa. Beta radiation has moderate ionization and penetration power. Beta radiation immoo giddu galeessa. Ionization powerinis penetration powerinis kan akkuma argitan giddu galeessadha jechuudha. Beetaan sibiilaan daangeffama jechuudha. Kanaafuu
maasiin isaa immoo mati xiqqaadha waan ta'eef ionizing isaas maalidha jechuudha giddu galeessaa jechuudha yoo kan alfaatiin wal madaallu gamma radiation has least ionization and highest penetration power gamman immoo akkuma amma dubbataa turre ionization isaa baay'ee guddaadha baay'ee xiqqaadha interacting godhu wantoota wajjin jechuudha kanaafuu hanga dhabeessadha waan ta'eef egaa hangi ionization poweriin maal wajjin wal qabata hanga wajjin hangi xiqqaachaa deeme jechuun ionizationiin maal ta'a deeme xiqqaachaa deeme jechuudha hangi guddaadha jechuun ionizationiin guddaadha kanaafuu gamma raysiin even hanga dhabeessota waan ta'eef maalidha jechuudha least ionization qabu jechuudha highest penetration power egaa ammoo ionizationiin xiqqaate immoo penetrationiin dabala jechuudha kun akkuma argitan wantoota hedduu keessa darbuu danda'a waan ta'eef jechuudha alright so fakkeenyaaf relative penetration power kaa'uu dandeenya jechuudha tokkoon tokko isaaniitiif amma isaan wantoota keessa uranii darban garaagarummaa isaanii alfaadha gara beetaa gara gaama olaalle akkana ta'u jechuudha tokko gara 100 gara 10,000 ta'u jechuudha kanaafuu hamma wal caalan laala reeshoo isaanii jechuudha kanaafuu alfaan waanuma xiqqaadhaan block ta'a jechuudha okay summary ilaaluu dandeessu jechuudha summary of depth of radiation damage egaa qaama irratti kan hammam dhaqqabsiisuu danda'u radiation wandi kunniin kan jiru inside body outside body fakkeenyaaf alpha yoo fudhattan highly ionizing maal godha jechuudha dandeettiin elektiroonota qaama irraa buqqisu baay'ee olaanaadha kanaafuu qaama keessa irratti maalidha jechuudha very dangerous radiation qaama keessatti qaamota keenya hedduu isaanii ionisuu danda'a waan ta'eef qaama nama keessa useeni alfaan balaa guddaa qaqqabsiisa jechuudha ala irratti badaa miti absorbed by surface layer of dead skin cells egaa even seelota keenya du'aniin xuuxamee hafuu danda'a waan ta'eef qaama ala irratti badaa dhiibbaan qabu jechuudha it has no danger on outside body inside keessatti garuu it will be poisonous or cancer cause kanaafuu keessoo qaama keenya yoo ta'e immoo maal ta'a jechuudha nu summeessuu danda'a jechuudha akkasuma immoo kaansarii nu qabsiisuu danda'a jechuudha beetaa fudhattan immoo qaama keessatti ammas ionizing giddu galeessa qaba jechuudha kanaafuu balaa hamma ta'e ni qabata hamma maaliin ga'u hamma alfaan ga'u jechuudha qaama keessatti qaama alarratti ammas giddu galeessa jechuudha ammas miidhaa qaqqabsiisuu danda'a jechuudha close exposure should be minimized kanaafuu qaamatti itti siqnee beetaan saaxila ba'uun irratuudha qaba jechuudha inni kunis akkasuma jechuudha so almost alarrattis keessarrattis miidhaa wal fakkaataa qaqqabsiisuu danda'a jechuudha beetanii gaama of fudhanne minimal ionization egaa qaama keessatti maalidha amma ionization xiqqaadha waan ta'eef qaama keessa yoo seene yeroo dheeraa yoo turre qofa cancer danger from long term exposure yeroo dheeraaf nu keessa ila kana jechuun gaama rain keenya keessa keenya seenee yookiin immoo elementiin gaama gallakkisu wayii qaama keenya keessa seenee yoo radiation gallakkise miidhaa inni nurraan ga'u baay'ee miti jechuudha sababni isaas qaama keenya ureet gadi alatti baa waan ta'eef jechuudha maaltu gaama rain kun jechuudha garuu yeroo dheeraadhaaf yoo ture kaansarii nu qabsiisuu danda'a jechuudha qaama alarratti yoo fudhanne immoo minimal ionization ammas ionization isaa xiqqaadha waan ta'eef yeroo dheeraa booda garuu maal gochuu danda'a ammas kaansarii nu qabsiisuu danda'a jechuudha so bifa kanaan qoqqoodanii ilaaluu dandeessu bal'inaan isin ilaala the other is radiation dose kun immoo hamma radiation yookiin immoo calallaa qaama keenya keessa seenee yookiin wantoota irratti gallakkifamee kan safaruudha jechuudha first of all what's radiation dose egaa dose yommuu jedhu kana hin beektu jechuudha hamma waan fudhatamu tokkooti jechuudha it is a measure of how much radiation energy is absorbed by a person's body or an organ or a material egaa radiation dose kan jennu kun maal safara jechuudha safara energy yookiin immoo radiation hammamiitu qaama nama tokkootiin yookiin immoo kutaa qaama nama tokkootiin yookiin wanta tokkoon xuuxame yookiin fudhatame kan jedhu ibsa jechuudha there are three common types of radiation dose egaa ogeessonni fayyaa kan itti fayyadaman yookiin immoo qorattoonni kan itti fayyadaman radiation dose iddoo sadiitti qoodanii fayyadamu jechuudha the first one is absorbed in dose or absorbed dose doozii yookiin immoo calallaa guutumaan guutuutti fudhatame the second one is equivalent dose kan jedhamu jira the third one is kitaaba keessan irra kan jiru effective dose dha jechuudha tokkoon tokkoon isaanii maal akka ta'an gaggabaabsinee ilaalla jechuudha absorbed dose describes the amount of energy deposited per mass in an object or person absorbed dose kun maal ibsu jechuudha anniisaa waliigalaa yookiin immoo calallaa waliigalaa qaama nama tokko yookiin wanta tokko keessatti seeneet ibsa jechuudha amount of energy per mass joule per kilogram dhaan ibsama jechuudha unitiin isaallee jechuudha so amount of energy per mass energy hammamiitu qaama nama tokko yookiin wanta tokko keessa seene kan jedhu safara jechuudha it is units are gray and red egaa unitoon isaa
gray fi raadii dha jechuudha. Grayin kan ammaati, raadiin immoo kan durii jechuudha. 1 gray is equivalent to 1 joule per kilogram. Definition keenya irraa amount of energy deposited per mass jennee irraa waan ta'eef jechuudha. It is equal to 100 raadii ta'a jechuudha. Gray fi raadii akkasumas immoo joule per kilogram gidduu hariiroon jiru isa kana fakkaata jechuudha. Then what is equivalent dose? It adjusts the absorbed dose based on type of radiation. Example, alpha, beta, gamma. Because some types cause more harm than others. Inni kun immoo hamma doozii kun immoo kan safaru inni sila calliseetuma safara. Radiation barbaade haa ta'u. Inni kun immoo hamma doozii gosa isaa adda baasudha. Alpha dha moo beta dha moo gamma dha kan jedhu adda baasudha. Sababni isaas radiationiin tokko kan biraarra balaafama waan ta'eef jechuudha. Fakkeenyaaf gamma doozii wal fakkaataa hammuma alfaa ta'een yoo fudhanne alfaan baay'ee nu miidhuu danda'a waan ta'eef jechuudha. So inni kun equivalent doziin kun energy yookiin immoo calallaa qaama seenaa ni safara, gosa calallaa sanas adda baasaa jechuudha. So equivalent dose considers both how much radiation was absorbed. Radiation yemmuu guutumaan guututti xuuxame yookiin immoo absorbed dose ni safara. And then what kind of radiation it was? Radiation ichi gosa kam ture? Was it alpha, beta or gamma kan jedhu kana adda baasaa jechuudha. Wal miidhuun isaanii adda adda waan ta'eef. Its units are sievert and rem. Egaa unitiin waaltawaa immoo kan equivalent dose sievertii fi remidha jechuudha. Sievertiin kan amma itti fayyadamnudha. Dur immoo rem itti fayyadamaa turanii jechuudha. So 1 sievert equals 1 joule per kilogram. Egaa ammas 1 sievertiinis 1 joule per kilogram dha. Garuu amma gosti maali? Equivalent dose keessatti gosti radiation sana adda bahe, whether it is alpha, beta or gamma, which equals 100 rem. Alright. It is used to measure the biological effect of the radiation depending on the type of radiation. Qaama irratti radiationiin miidhaa hammamii fide kan jedhu gosa sana irratti hundaa'uudhaan jechuudha. Gosa sana irratti hundaa'uudhaan qaama nama tokko irratti hammam miidhaa qaqqabsuu danda'a kan jedhu sabaruudhaaf equivalent dose itti fayyadamna. The last one is effective dose. Different parts of the body have different sensitivities to radiation. Egaa qaamoleen keenya garagaraa akkaataan isaan radiationiidhaan yookiin calallaadhaan itti miidhamuu danda'an adda addadha jechuudha. Fakkeenyaaf lafeen keenya fi sombi keenya yookiin turuun keenya wal qixa radiationii hin dandamatanii jechuudha. For example, our lungs are more sensitive than our foot. Fakkeenyaaf sombi keenya miila keenya caala baay'ee sensitiveedha yookiin immoo laangiin keenya yookiin sombi keenya yookiin turuun keenya salphaatti miidhamuu danda'a jechuudha. So effective dose tells us the overall risk to your whole body based on effective dose immoo miidhaa qaama walii galaa maal irratti hundaa'uudhaan? One, the equivalent dose. Equivalent dose maal jenneera? Radiationii hamma qaama seenee unitiidhaan safaree hin ka'a. Gosa radiationii sana adda baasa. Qaama miidhamees immoo adda baasa. Eentu effective dose ni jechuudha. So based on effective equivalent dose and which organs or tissues were affected come to miidhame kan jedhu sana adda baasuudhaan kan nutti immoo effective dose dha jechuudha. Egaa effective dose maal irratti hundaa'a jechuudha? Absorbed dose irratti ni hundaa'a. Akkasuma equivalent dose irratti ni hundaa'a jechuudha. Plus qaama kamtu miidhame kan jedhu irratti hundaa'a jechuudha. So hamma radiationii qaama keenya seenee gosa radiationii sana qaama kamtu immoo miidhame kan jedhu kan adda baasee kan ka'u effective dose dha jechuudha. Its unit is sievert. Unitiin isaas akkuma kan equivalent dose sievertiidhaan safarra jechuudha. Dose ranges and their health effects. Egaa range isaanii ka'uu dandeenya. Fakkeenyaaf dose rangeewwan kuni hammam yoo ta'anidha qaama irratti miidhaa kan qabsiisanii kan jedhu. Radiation doses if they are above 3 gray they can be fatal. Egaa balaa guddaa qabsiisuu yookiin immoo nama ajjeesuu danda'u jechuudha. Radiation dosiin kamiyyuu 3 gray dha ol yoo ta'ani jechuudha. Above 6 gray are almost certain to be fatal. Egaa gray 6 ol radiationiin kamiyyuu qaama keenya yoo seene salphumatti nu ajjeesuu danda'a jechuudha. For gamma rays and electrons doses or beta doses, gamma fi beta dhaaf jechuudha. Above 1 gray causes complex symptoms like nausea or illness and blood changes. Egaa gamma fi electronin 1 gray tokko qaama keenya yoo seene mallattoowwan akka nausea of jibbuu yookiin immoo bakka miira gaarii ta'an nutti dhagahamu, dhiibbaan dhiiga keenya yookiin immoo haalli yaa'insa dhiiga keenya jijjiiramu jechuudha. Radiation sickness egaa kun xiqqaadha jechuudha. Giddu galeessa
below 1 sievert cause little likelihood radiation sickness egaa 1 sievert tokko gadi yoo ta'e immoo jechuudha kun immoo effective dose dha jechuudha xiqquma dhukkubbii baay'ee xiqqaa ta'e sababa radiationtiin kan dhufu kanaaf nu saaxiluu danda'a cause an increase in cancer risk egaa inni kuni cancer maal gochuu danda'a jechuudha dabaluu danda'a carraa kansariitiin saaxilamuu keenya jechuudha medical professionals use controlled radiation in very small doses egaa ogeessonni fayyaa radiation yemmuu fayyadaman small dose fayyadamu jechuudha amma tokko kan jenne kun baay'ee guddaadha jechuudha fakkeenyaaf x-ray fi cancer treatment garagaraatiif much less than harmful levels jechuudha baay'ee xiqqaa kan ta'e fayyadamu jechuudha fakkeenyaaf naannoo x-ray daaf kan fayyadaman naannoo chest x-ray daaf it is about 0.001 or 0.1 milligray fayyadamu jechuudha it is very safe you see baay'ee amma gray tokko yemmuu jennu xiqqaa akka isinitti hin fakkaanneef jechuudha lakkoofsa kana kana isiniif kaa'e gray tokko jechuun baay'ee guddaadha kanaafuu x-rayin qaama namaa keessa seenee argitanitti yoo ta'e fakkeenyaaf somba keessa yookiin chest keessa seenee waan jiru suura kaasee ba'uudhaaf x-ray grain isaa 0.001 ta'e baay'ee xiqqaadha jechuudha or 1/10,000 gray tu galakkifama jechuudha kanaafuu 1 gray jechuun guddaa akka ta'e akka hubattaniif jechuudha bifa kanaan kan galakkifamudha jechuudha so safety precautions when using radioactive resources egaa gara fuulduraatti carraa barnootaatiin ta'uu danda'a akkasumas immoo yemmuu barnoota ogummaa barattan radioactive resource yemmuu fayyadamtan of eeggannoo gochuu qabdu jechuudha egaa manneen barnootaa keessatti kan jiran baay'ee balaafamoollee miti jechuudha when using radioactive source you should minimize the time you spend near the radioactive source egaa malli inni guddaa fi inni jalqabaan yeroo isin radioactive sourceetti dhiyaattanii dabarsitan xiqqeessuudha jechuudha stay as far away from the source as possible hamma dandeessan irraa fagaachuudha jechuudha kun beekamaadha use protective barriers called shielding to block or reduce radiation egaa yoo fayyadamtan immoo shielding yookiin immoo gaachana kan jennu yookiin immoo kan radiation kana block ofirraa godhu yeroo baay'ee sibiilota irraa hojjetama jechuudha kanneen akka sibiila leadii fa isaan yoo dandeenya godhachuudha qabna jechuudha handle with tongs or forceps never with bare hands egaa yoo danda'amaa ta'e tongii qabduuwwan jechuudha inni kun forceps gosuma qabduuti so qabu qabna malee harka duwwaa qabu hin qabnu jechuudha and keep the source at arm's length egaa irraa fagaachuudha yoo dandeessan hamma dheerina irra keessanii irraa fagaachuu qabdu jedha jechuudha keep the sources as far as possible from the eyes egaa keessattuu ija keessan irraa sirriitti fageessuudha qabdu jechuudha iji sensitive waan ta'eef hamma danda'ametti source sana ija keessan irraa fageessitanii yookiin kallattii isaa jijjiirtanii kaa'uudha qabdu jechuudha hands must be washed after any experiment egaa experimentii moo yoo hojjettan harka keessan dhiqachuudha qabdu jechuudha egaa walumaa galatti kutaa haaraatiif dhiyeessee kanan isiniif dhiyaadde isa kana fakkaata kutaa itti aanu keessatti radiation detectors and the half life kan jedhuun wal argina jechuudha kanaafuu chaanaalicha subscribe hin goone taanaan subscribe gochuun dagatina maatii taanaan viidiyoowwan like share godha akkasumas social mediaawwan keenya garagaraa telegiraamii feesbuukii tiiktookii instaagiraamii irratti nu hordofuun dagatina yaada qabdan comment box jalatti naa ka'a caalmatti deeggaruu barbaannan akkuma baratame yemmuu viidiyoo kiyya ilaaltan VPN ni banadha kutaa itti aanu kanaan wal arginutti fayyaa nagaa naaf ta'a sirriitti dubbisaa qo'adhaa barnoota gaarii baay'een isin jaalladha